السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركبوني ردفتوني يوتيوب شانالي كامل ميديا جل ترجمتن عندي كيسنو بقى جربتني وانا جيسني أنا أعرف سنين جنة إسسي من نجرة إجار بيسد كودو كامنا إنسي الرجال كارغون هجمالي هجي تاجرا أكمتي قدانا ما قال تاجرا أكمتي مو تجاجل كمي نما كنا جرا إسجد نوفي قابته مادان isin agarsiisuudhaafin deema isinis immoo viidiyoo itti aanu kana ilaalaati akkamitti qodaan namaa akka deemaa jiru eegumsa akkamii akka godhamaafii jiru akkamitti akka hidhamaa jiru ilaaltanii yoo isin itti tolee jedhe haaloo jechuudhaan jiraattonni Makkaa fi Jiddaa fi Xaayif qodaa keessan rakkoo tokko malee gara biyyaa qaqqabsiifachuu dandeessu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel كيادا بقى جراتني السنين جدا بكي أما إتي أرقم نكوني الريان كارغودا إني سجا هجي غغاري هجي تاجرا هجي نما بونسوفي أمتا كينيا يرو غرا غرا ميشان ساكراتي ببدودان أكنتاني tahuudhaan rakkoo adda addaa keessa galaa jiru bakka bu'ee amma akka isin barbaadanii fi yeroo isin barbaadanii fi bootaa isin barbaadanitti kallattii barbaachisaadhaan akka kanaan eegameetti kuno hidhamee xaqaxaqamee osoo wanni tokko isin jalaa hin banne osoo wanni tokko isin jalaa immoo hin cabneen karaa nagaa ta'ee fi karaa bareedaa ta'een kan gara biyyaa isinii deemsisaa jirudha. Inni sigaa karaa obboleessa keenya Kaamil Kadiriini quxurii isaas immoo isiniif maxxansina warroonni Makkaan jirtan naannoo isaa kana keessallee warri jirtan hundi keessanuu waan kana sheer walii gootanii gama kana akka dhuftan waamicha isiniif goona jechuudha. Egaa amaanaan akka itti eegamaa jiruu fi akka immoo inni tartiibaan seera qabatee deemaa jiru argaa jirtanii. Kunoga asirratti mul'ata Kaamil Kadir Ahmadi quxuriin bilbila isaas immoo duwwaa 5 duwwaa 8 4 6 10 59 duwwaa 5 99 74 36 70 kanaan aloo jettanii bakka barbaaddanitti isin achuma teessaniitti inni dhufee isinii fuudha jechuudha. Warroonni immoo isaa wajjin hojjetanus kun haala kanaan qodaa keessan haala nama gammachiisaa ta'een sirriitti isiniif hidhamee sirriitti isiniif xaqaxaqamee bootaa amansiisaa isiniif kaa'amee akka kanaan gara biyyaa isinii deema jechuudha. Maarreegaa isinis haaloo jechuudhaan gama kanatti qodaa keessan akka ergattanuu fi wanni barbaachisaa ta'e tallaajaadhaa qabaatii wanni hin galle hin jiru akkuma ijji keessan argaa jiru qodaan qodaa hagana baay'atu jechuudha. Gabaanis baay'eetu jira. Kanaaf egaa isin martinuu gama kaargoo kanatti akka dhuftanuu fi akka walii dabarsitanuu waamichaan isinii dhiyeessan isiniin jedha. Waan immoo na hordofaa jirtanuuf hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa sheer walii godhaatii wal biraan gahaatii qodaan keessan hin baduu guyyaa gabaabaa guyyaa 5 guyyaa 4 keessatti gara biyyaa isinii gaha jechuudha. Rakkoo tokkoo fi yaaddoo tokko malee obboleessa keessanii nama afaan keessan beekuu fi nama maalummaa isaa beektan waan ta'eef wal hajajjabeessinuu gama kanaanis nu wajjiniin ta'aa isiniin jennaa. Qodaan kana fakkaataa akka eegumsa qodaa namaasi kun haala kanaan warri saaxiniidhaan galfachuu barbaadanis akkanatti isinii xaqaxaqamee akkasin kaa'attanii olitti isinii eegamee qodaan gara biyyaa isinii gahan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hayyee ammaasis deebinee dhufne irraa amma immoo gara kamittiin isin dabarsaa gara viidiyoo itti aanutti wajjinumaan kallattiidhaan warroonni na daawwachaa jirtan sheer godhaatii immoo addunyaa biraan gahaa. Maaliif namni tokko namni lama kan waan kanaatiif dhiphatu yookiin rakkataaru jiraachuu mala kan itti fayyadamu jiraachuu mala waan ta'eef wal biraan gahuu akkasii wal biraan geessan abdii guddaan qaba. Kanatti aansee immoo viidiyoon itti aanu maal isin agarsiisa maal irraa hubattu
bu'aa maalii isinii qaba dhiphina sammuu keessanii warri sammuun isin yaadee akkamittiin qodaa kiyya fe'adha akkamitti qodaan kiyya maatii kiyya bira nagaa akkamitti dhaqeetuma qodaa kana walitti sarakkabachuudhaaf bitachuudhaaf bakkoonni na rakkisan jiru bakkan beeku wanna kanaa isin mudatu hedduutu jira isa kanaaf furmaanni keessan arrayyaaniin haa ta'uun isiniin jedha ergan akkas jedheeti itti gaafatamaan kaargoo kanaa maal nuun jedha akkamitti deemsisaa jira qabatamaadhaan jetteedhaan maletti haala kamiin deemaa jira isiniifoo bu'aa maalii irraa argattu waan immoo irraa bu'aa argattan waan isin gammachiisa waan rakkattanii haalattiin deemtanii waa ilaallachuu dadhabdanii fakkeenyaaf waraqaa dhabuun immala namoonni hedduun biyya kana keessatti namoota waraqaa hin qabne waan ta'aniif bakkoota hedduu seenanii waa bitachuunis kan jira akka barbaadanitti gaggeeffachuu qodaa ofii gaggeeffachuu dhabuunis namoota hedduu kan dhibutu jira isa keessaa gaa kaargoon furmaata guddaadha furmaanni isaa dhufee bakka mana keetiitti sii mazzanee mana kan keetti sirraa fuudhee qodaati bitachuu hin dandeenye immoo dhaqee sii ilaalee sii bitee sii galcha kan hamma yeroo ammaa ijoolleen keenya hojjetaa jiranu jechuudha isa kanaaf isin maaltu isin rakkisee aloo jettaniitti makkaaf xaayifiin jiddaan baasii tokko malee kafaltii tokko malee qodaan keessan walitti isinii qabameetti gara biyyaa isinii deema kana irratti obboleessi kiyyaa kaamil maal akka jedhuu fi akkamitti qodaa kana akka walitti qabaa jiru isumarraa dhageenyu anumaa wajjiniin gara viidiyoo itti aanutti achi kunnuun isiniin jedha amma gaa kallattiidhaan obboleessi keenya okay viidiyoo lammataatiin ni kuni hordoftoota YouTube channel kiyyaa amma gaa itti gaafatamaa kaargoo kanaatii fi nama isin itti amanattanuudha mee isin maal jettani akkaataa hojii keessanii kanarratti akkaataa hojii kana uummanni warri waraqaa qabanis warri waraqaa hin qabnes meeshaan biyya manumatti mazanamee iddoo manatti dhaqee mazanamee irraa fuudhama ashagamee immoo yoo warri dhufee ilaallachuu barbaades annee fuunee meeshaa ofii ilaallatee gara manaatti deebisuudhaaf nutu deebisaa yoo immoo mana taa'ee kennates hashanneetiyyi akkan ashagame suuraa erginaa fi kan baaraa kiiloon birrii 2.75 konteeruma fayyaatti fe'ama malee kan namaatti makameen fe'amu kan xayyaaraa immoo kiiloon birrii 5 guyyaa 15 keessa gaa ka xayyaaraa ka baaraa immoo ji'a 2 hanga ji'a 1 walakkaa hanga ji'a 2ti kiiloon birrii 2.75 innis manumatti dhaqee mazanamee ashagamee warri xaayifiin jiranus fuudhamaa kafaltii makiinaan jiru warri jiddaan jiranus jiddaa irraa fuudhamaa kafaltii makiinaan jiru inni namni mushwaara makiinaa kafalii jedhee fuudhu hin jiru toluma dhaqanii fuudhuudha jechuudha nama keenya kaddamuudhaafi inni dallaalee irratti sabatee birrii ammana kan mushwaara ammanaa jedhu hin jiru dallaalatti waan dawwalanii fakkeenyaaf dallaala jechuun namni namarraan dhufee yoo jedhe isa kiiloo birrii 5 birrii 6 irraa fuudhu sun hin jiru gilsiidhuma kiiloon birrii 5 kiiloon birrii 5 kana shagaa abbaa kafalataa kan makiinaa wanti kafalan hin jiru ka xayyaaraa moo dafee gaa kiiloon guyyaa 15 keessa gaa kabaaraa ji'a 1 walakkaa hanga ji'a 2ti innis akkuma xayyaaraatti gaara konteenera bu'ee fe'ama kan dheengadda konteenera tokko feene amma dhaqee Jibuutii ga'eera kan biraa ammas konteenera bu'ee gaarraa meeshaan kun gariin kan xayyaaraati gariin kan baaraati kun kan baaraas akkuma xayyaaraatti gahaara kiiloon birrii 2.75dha ka xayyaara immoo kiiloon birrii 5 nama keenya kaddamuudhaaf warri mana hidhaa jirus immoo meeshaa asii qaba kafaltii tokko malee kafaltii kafaltii tokko malee laakun warra mana hidhaa jiru kan waggaa ga'eefee jiru wanti nu mustoodaa kafalaa inni irraa fuudhaa hin jiru ofii kafalleetii mustoodaa ofii kafallee kaa'arraaf jechuudha nama keenyaaf ofii shariinaa uffatee mana hidhaa jira waan kafaltii kan mustoodaa kafali jennuuf hin qabnu mustoodaa qaba addatti qabee kan warra mana hidhaa qobaan watti kun asitti gaafa asii gadi bu'ee jedhe waraqaa ergatee naan gadi ergaarraaf
haala gaariidhaan biyyaa'is immoo warri mana hidhaa shumeetii jiru tola fudhataara. Ji'a sadii hanga ji'a ja'a fudhachuu danda'a jechuudha. Egaa obbolawwan kiyyaa namoonni mana hidhaa jiranullee qodaansa akka ataniiti qaraxa tokko malee bilaashatti taa'aafii jira jechuudha. Kanaaf egaa amma qodaan barbaachisaa wanni namni haajume marti isaatuu galuu danda'a jechuudha. Akkasitti marti nu galuu danda'a. Warri immoo ammas majlisa bitachuu barbaades immoo majlisni bakka diskaawwantii jira, dambanyaa jira, bakka 5-6 dambanyaa qabna. Haala gaariidhaan hin binnaaf nutti dhufanu hin binnaaf gasaalaas tallaajaas immoo kan biyyatti dalagu. Kan biyya kanatti dalagu biyya keenyatti dalagu gasaalaanis akkan kasaarre waan sanaan namni keenya dhageessan hundi keenya hordoftoonni keenya waan keenya akka dhageessanu kan biyya kanatti dalagu biyya keenyatti dalagu. Kan biyya keenyatti dalagu qobaatti jira. 50-60 jira kan biyya keenya dalagu. Biyya kanatti 60 jira. Isa biyya keenya dalagu biyyatti hin ergina. Akka doolaabaa ta'ee fannifamu malee waa tokko hin fayyadu biyya kana dalagu. Qobaatti bitama 50-60 jedhamee Hitaashiidha, Toshibaadha, 50-60 kaarabaan isaa jechuudha. Isinii binnasasii bakka diskaawwantii jira. Bakka ji'a irraa gadi bu'u jira. Televizyooniis akkasii. Bakka sana yoo barbaaddan nutti kottaa isinii binnaa. Makiinuma keenyaan geessinee sin agarsiifnee ilaallattanii bitattanii jechuudha. Qofa jaallachuu miti walis jaallataa walis kabajaa malee farankaan inni dhuma wal gargaaruun keenya kanarratti argama jechuudha. Bareedaadha. Amma gaa wanni akka televizyonaas tartiibaan eegamee galaa tallaajaanis wanni hin galle hin jiru. Televizyoonni moola haala kanatti qamadama kunoo kashamnitti. Kun ilaa televizyoon ala. Kashamnitti qamadamee kana yoo meeshaan irra kaa'ames waan ta'u. Haala kanaan kashamnitti qamadamee haala kanaan gala. Kunoo. Jalaa cabuu hin danda'u. Egaa argaa jirtanii akka televizyoonitti qamadamee osoo hin cabiniin haala kanaan biyya isinii gahu. Kanaaf egaa aloo jechuudhaan quxurii bilbila isaas immoo irrattan isinii maxxansaa walii daddabarsuudhaan namoonni hedduun warri gizee liiviirraa na gaafachaa jirtan hedduu keessantu jirtanii. Kanaafan har'a akka carraa ta'ee bira dhufe waan ta'eef isinii waraabee. Kun kuma 200. Asiin saantiidha meetira 12. Manni biyya keenyaa meetira 12. Mana biyya keenyaatti ta'u kun. Kuma 200 bitame. Galchaan isaa baharaan kuma 500. Xayyaaraan kuma 2. Waan barbaadamu farshaan keessa galuu fi danda'a malkii kanaan bitame. Haala kanaan keessa galuu danda'a. Argaartani egaa majlisii Arabiis akka gaariitti isinii gala. Kanaaf rakkoo tokkoo fi yaaddoo tokko malee aloo jechuudhaan inni gamaa dhaabataa kun inni jidaaratti hirkatee jiru kun. Kunoo gasaalaan immoo akka dhufeen hin galu kunoo akkanatti shakamee gala gasaalaan. Akkanatti itti barreeffamee akka yeroo godhame haala kanaan. Gasaala keessas immoo waan tokko mandiila waan akka uffata ijoollee keessa kaa'achuu danda'u. Ammas majlisii keessas immoo waan tokko farshaa salafa afamu kana metirii isaatiin bitamee akkanaan majjaana keessa galaaf. Egaa obboleewwan keenya argitanii jirtanii haala qodaan itti eegamuu fi bootaanis amansiisaa haala ta'een yoo rakkattanii immoo jettanis immoo magaazinni hanga guyyaa 15 hanga guyyaa 15 booda kana fakkeenyaaf namni galfachuudha jedhee hanga guyyaa 15 asitti irratti barbaade irratti bata. Namni warri mana hidhaa jirus immoo yoo keewwachuu barbaade hin keenyaaf. Magaazina tokko magaazina kafalaachuu malee. Egaa argitaniittu gargaarsi kana caalu hin jiru. Qodaa kan kee fidattee as kaa'attee yoo raqaa hin qabne yoo hidhamtee jiraatte birrii kan kee kafaltee qodaan kee gara biyyaasii gaha. Haala kanaan isin hundaafuu gammachuudhaan isiniin jedha. Warri xaa'ifiin jirtanus namoonni hedduun akka rashaaffaan gizee hedduu na gaafachaa turtanii haala kanaan quxurii isaa irratti isinii maxxansaa aloo jedhaati qodaa keessan itti kennadhaan isiniin jedha obboleessa keenya. Haala kanaan wal gargaarru. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.